Maadege. Bakka Yusuf jiru ni beeytame. Awwaata akkasin godhu qarshii siifin kannaa waa hunda siifin bitayyee. Akkin jeeti. Waata akkasin godhu. Dhagee waanummaan teessin jette ana booda dhayyee. Waan aboonte jettu dhageesse. Waan aboon isaa joo dhageesse. Waan aboonte waa kana. Kana si godha. Waata qarshii siifin kannaa. Dhagadhiisi mucaan ana jala deemu. Obbali ilmoon si jala deemtu. Gabtaa'e bilaash marrimaaniif ittiin kaasiyyaa qaalli. Marrimaaniif jinniin beeku ilmoo gallakkisi. Hootol deebii gabtaa'e. Gabtaa'e yaaboo jiru dandeetitti hin taphatini gabtaa'e. Faayoo ilmoo gallakkisan ilmoon irraa ajjeesu deemu. Ilmoo hin ajjeesu gabtaa'e deemu baarakkootu. Ummatanis waadaa walii galu dhaggeeffadhu. Hanga Yusuf fayyee. Abdallaa la ijoollee tan inni guddifadha hanga inni jee jilbaan mana kana dhufutti mana kana dafadhu taa'e. Achi booda. Achi booda nubbi Achi booda gattaa itti hojjaasu anis sittiin hima. Hayyee. Afaan dhagaa yoo seettoo dhagaa hojjate sanittee na footaa tanaan isirraa gabaabsala. Sammuu na noowisin obboleen. Wanni saawusin jirtu an. Lallabuu sin danda'u. Akka feete feetu lallabi feetu dhiisi. An fayyaa kaati feeta qabduu sin feene laal. Akkanaan dhukkubsadhu feetaa. Yusuf fayyisiiti. Achi booda ilmaan kiyya jittuu nagayaan hin jira. Baranis hanga Yusuf fayyisuuti si dhiise malee. Gaafa Yusuf fayyee Abdallaa akkana jilbaan garaarra qaxoofessan. Garaan kiyyaan na fayyaa ati suggusi baasa. Allaal Yusuf ni fayyista. Dhuga Yusuf bakka rakkoo fi bal'oo hunda na cinaa dhaabbachuu. Yusuf garuu dhaggeeffadhu waan biraatiif himiti. Akkuma inni Abdallaa tumee ilaala ijoollee tana bira taa'e ijoolleen fayyisuu deema malee. Yusuf hin beeku. Naa jettanii sammuutti si finimina eega akkas feetan. Garaan galaanillee Abdallaan Yusuf jettee mushwaara fuutee ilmaan kiyyara na dhabamsiisuu deemta. Ilmaan irraa si dhabamsiisuu na jala ka'e deem. Baranga Yusuf deemu hanga Yusuf fayyee mana kana dhufu Abdallaa gidduutti waa takka hin balleessu. Namaan si godha khalaas. Akkama nama naa gootanii namatti naa goote yamanu siin joottu hin jiru. Khalaas gaa walii nama nu lachuutu. Namni lafa wal shakke muka wajjin koruu jaan. Mubaarakittu qaamana jala kaayi waa takka hin balleessu. An ilmoo daa'ima si jala hin kaayu faayo ilmoo abbaa jibbitee na jala kaayi hin dhaqqabuuti. Deem. Anam akka Yusuf sabaa keetti ta'ee garaa na nyaatu jirsaniifiin dawaadhaas fidaddee dhufe ka Yusuf hin Farniin beeka namaan si godha yaa faayo. Naman fadhu ani ni sodaadhai. Mubaarak na jala kaayi. Anis ilmoo keessa jala kaa'uun hin sodaadhaa lubbuu isaa taphachuu. Yaa intalatti wanni ta'an olini mataan nyaatiin amma nam takka naa godhi haa. Nama tokko nama siifin godha akkasitti wal taana. Laan nama naan godhini takkiin ati baatoo fadhu tiraadhaa suuta na jala deemu makiinaa siyaa. Numaa lubbuuti yafarrameetiin si jala deema. Hayyee Mubaarak naa godhi. Mubaarak iyyaa si jala noofu namaan si godha. Taani kaniin amantii irraa qabu kaniin abdii irraa qabuun si godha fuudheeti bakka Yusuf jiru si geessa. Ati fi Mubaarakummaan tokko keessaa na jala deemte yoo nama sana. Ana akkamittiin si jala deema? Ati amma dubbii tana anummaan tun maaliif hin icciti baasa Yusuf bira na geessite homaan rakkoo qaba. Yusuf bira siin geessa. Abdii tamsirraa qabaadheetiin amantii tamsirraa qabaadhee baalxoo uffadhee si jala deema osoo siin dhabamsiisanaan jechu jirtu. Siin dhabamsiisu hanga Yusuf fayyuu siin jeebar. Namni lafa wal shakke muka wajjin koruu. Saniifuu bakka Yusuf jiru nan garsiif ture. Bakka Yusuf jiru namaan sii godha. Hin fedhu namni sanni sodaadha osoo Yusuf biraan nan geenye waan godhoo. Akkuma ati kasi sodaattu sanittiin anis lubbuu ilmootiyyaa sodaadha. Hayyee Mubaarakumaan na geessu taakka. Hayyee gaa sin geessu yoon an namnummaan an sii godhe san si geesse malee Mubaarak si geessu sin jiru aniin ilmoo mana dhiisee si jala deemuus. Hayyee nama san amma naa yaami kunaana boruga nama Yusuf. Faayo. Mataa na nyaachaan oolin. Mataa maal si nyaadda intal? Sammuu na nyaachaan oolin. Saanuu joguttatee na laaltaa xiqqishoollee ishee mus hin qabdu. Lakki akkattiin si laala. Akkana gajjeen ana kora dorgodattee na laalin. Ilmaan qaalichaati darbitee deemta. Yusuf inni fayyisa hanga Yusuf fayyuu moo as teessa. Dhageessiifin hima karaa kanarratti na baastaasi siin deeggaraasi. Bar Yusuf karaa biraatiin nan deeggari Yusuf ni fayyisa hanga Yusuf fayyuu ati as teessa. Samboo Abdallaa ni fida. Abdallaa maaliin itti godhan? Ilmaan isaa guddifata maal itti godhi siin jaakaa eegaa goota keessaa deemu khalaasa. Ni deemta akkana deemte. Deemu ilmaan kiyya keessaa hin deemu. Maaliif? Eessatti hin deema ilmaan ni hin dale. Ilma beera inni guuree deemu sunaa guddisu ilmaan. Beerri maa ilmaan kiyya gubbaadhaatu taphatee numaa ilmaan kiyya narraa qisaasa. Ni galla maal goota? Furadheetiin gala kaa. Hin feenu ilmaan isaa. Siin naa guddisa. Ammaa naa guddifata abbaan dhalee. Yoon guuree deemen siin naa guddisa. Ani mana keenyattu hin galu. Mana keessanii hojiin qabu anuu teessanii miti akkasii. Akkana teenya taata laal. Maaluma taate sayisiin. Ati maal taate naan hin jeenaan. Soon dhedheereetiin itti fayyadam karaa. Eessan dhaqa? Aduun sitti hin diinas. Aduun asinnatti hin diitu barangana akka karaa itti baatu si baasutti mana kanaan deemani. Lakki irra jabdumaan na qabatee numan jijjiiramtooti mata raamata. Maaltu na jijjiirame kinaan hin jijjiiramuu maal? Gaafa kaanis akkasii dhuftee bultii tiyya nagayaa diidee jaarsa kiyya hiitee
ilmooti mana keessatti ani jaan sanuna rambaan ilaalta sirraan beena ammallee mubaaraki filmoo dhalte tana baantaame akkanatti illaa fuula gaddeebise isaaf abdallaan anuu si gadi hin deebisin maalla gaddeebiste amma dhalte fiifu tareen gaddaa saniif niin dhale malee wayiin qaamni wanni ifi goddaa tabar haa goddaa laal namni akka keetu kun duruu dandeemuu dhaamta akka idda kaalicha kana jala deddeemtee dadhabtu duudhaa wayyaa ammaan ammas garteemi 40 irra fuudhee dhala isa yaammadhee maa isaa yaammatta isa bakka inni jiru eessa gartee maal go laal fiini taphatii yaabaleetti moo akka gaafa kaanitti mucaa fi mubaarakis fuutee miyyoo fi mubaarakis ulaa itti hiitee ashaara irra dhiistee bineensanarraa nyaachisa bakka fedhan geessa sin dakalusan saniin sin gaafatiin himee obboleettiiti maal godhu na gaafata sira maraattee jirtati rabbi si haa fayyisu ilmaan kiyyaa miti kaati shaara baastee akka bara kaanii sanitti hulaa itti cuftu tamaam sanuu hijaan nagaraan banne isaanitti ulaa cufu miti amma lubbuu teeti si baasu dhufi akkam taatare lubbuu tiya baasi gaaf lubbuu teeti si baasa laa lubbuu teeti ni taphatini wanni haatuuf hin jirtu dhala gattaala illallaqatini gattaa lubbuu teeti ni taphatini an guyyaa sadii qofa eegaan dalemu guyyaa sadii guyyaa lama maan taane Yusufu masayyoo inni akkamit akkas godhe ilmoo namaa kasi nagaasi bira dhaabbatu jiru Yusuf bar dandeenyaan obboleettiiti yakka obboleettiiti yaatti dandeenyaan gargaarii fayyisi bar Yusuf ganaan fayyisee deemee fidaaye akka inni Abdallaa laalmana kana rigee inni ilmaan isaa bira kaasu nin goosana ammoo san ta'uu baannaan dhagaye waa'ee Abdallaatis achuma lafatti stop godhi waa'ee ilmaan kiyyaatis achitti stop godhi dandeenyaan Yusuf baas Abdallarraa maal feetaate Abdallarraa maal feeta nagaqqabiin faayoon sin qaqqab Abdallarraa maal feetaate allubuu tante kana sin baasin khalaas nagallakki ilmaan kana ni dhiiftamoo dhiifteen deemtu na jala daddarbaas hin danda'u hin deemuusi nagallakkisi lubbuu laal ati ta lubbuu keessaa baasan waa lama godhi naan jedhan ammoo warra keenya naa kana yoo akkam takkiin ajjeesuu takki isima jiruu dandamamsiisuun ajjamma kaan arrabsitee jirti gaddaa ana adda fidee lubbuu tana sidee akka shorroisee sin ofin akka warii baktitti ayyee baktiidhaati nagallakkisi bakti sanii ati amma ijoollee disteen na jala deemtamoo hin deemtu la garuu amma tanis waadaa walii galu dhaggeeffadhu hanga Yusuf fayyee Abdallaa la ijoollee tani nin guddifadha hanga inni jee jilbaan mana kana dhufutti mana kana dafadhu taa'e achi booda ka nubbi ka achi booda gattaa itti na hojjaasu anis sittiin hima hayyee afaan dhagaa yoo seettoo dhagaa hojjate sanittee na footaa tanaan isirraa gabaabsala sammuu na noowisin obboleen wanni saawwisin jirtu an lallabuu sin danda'u akka feete lallabi feetu dhiisi an fayyaa kaati feeta qabduu sin feene laal akkanaan dhukkubsadhu feetaa Yusuf fayyisiiti achi booda ilmaan kiyya jidduu nagayaan hin jira baranis hanga Yusuf fayyisuuti si dhiise malee gaafa Yusuf fayyee Abdallaa kana dilbaan gararra qaxoofesan garaan kiyyaan na fayyee ati suggusi baasa allaal Yusuf ni fayyista dhuga Yusuf kabakka rakkoo fi bal'oo hunda na cinaa dhaabbachuu Yusuf garuu dhaggeeffadhu an biraatiif miti akkuma inni Abdallaa tumee ilaala ijoollee tana biratti ajoofiin fayyisuu deema malee Yusuf hin beeku naa jettanii sammutti si hin himina eega akkas feetan garaan galaanilleen Abdallaan arraas baruus kala jaarsa kiyya jaarsa kan keessa dagarteetu jaarsa kan keetere amma yaammadda kalaas akkasitti hookan maal gootee yaammatta Abdallaan mana kana akka seenne ni godha ni goota sa garuu Yusuf akkana dhiitaa fidalaa jaarsa keessaan akkanatti afuufaa fidalaa lafuran lafarra gisee inni fide ijoollee jidduu ta'e kanatti affaa jedhan ijoollee fedhu makiinaa dhiqatu fedhu shaararraa deemee guddisu akkana guddifadalaa ani isaan jira gisee sanniin deemu qabriin seene qabrii seente qabriidhaan jiruudhaan ilmaan kanarraa si ajjeessa Saatiin tumbar an woomaati haasoo jirtuun na dhibee wuyi. Sin dhibinka. Namma haasoo dhedheeraa akkati haasoo itu kanaas hin beeku obbali dila kanaas akkatti hudduun taa'e lallabuu hin danda'u an nama deengadda dhale guyyaa meeqa qofaarra guyyaan kun. Ati dubbiidhaaf deemtaa osoon si beeke ulaa sirraan banu faayoon. Ulaa jaalattee jibbitee abbaa fedheetu ulaan irraa banaa beektee ana maanta. An sirraan banu sila. Allah lobbili abbaa fedhee wajjin kana harka keessa ol keessa kaayyannee jirra nama ulaa tanteen irraa banus mileenaan qaba siin achittuu. Ana soo dhedheeraa. Ana ma kulfi ati na quba nan qabna malee kulfi tante koppii godhadhee hamee harkaa qabata mana. Ifin dararin. Ayye. Alliinaatu ilmaan kiyya babbareedaa kana dhiisee. Dhiistee deemta amma bakka Yusuf Jaanoo Yusuf san nageessi. Dafi ammumaan tana laa. Tanarraa buutu tana horta. Yusuf fayyisee akka Abdallaan ilmaan tanarraa buutu tana horta tana dhiistu tana horta yoo mana gee taate qooyati. Akka fedhen taa'intan. Amma baltoo fattana jedhanii deemtamoo na jedhan deemu. An deemuu hin danda'u. Ni dandeessa dirqama si dandeessa deemuu dadhabnaan mubaarakaana jala deemu. Mubaarak irra fiidoo irratti arge akka bakka Yusuf jiru. Osoo bakki Yusuf jiru mana kana taatee numaan Mubaarak yaamanii si jala lakkisa. Hin tokko Yusuf hin agarsiifna maal godhaan tokko. Amaniyaatu si jala gadi lakkisuu haa. Laa hin tokko Yusufaan agarsiise maqaa isaan da'u. An Yusufii si garsiisu sanis hin beeku Yusufii si hin beeku amma egaa akkas feete garuu
nadhiise nama waa hunda na naasooyisise. Maas naasooyisine. Alas numaa Yusuf baas ta'ee dhugaadha. Ansi jala niin deema dhaleetiin guyyaa meeqa deemuu hin danda'u. Amaneetiin numaa ilmooti si jala kaaya ajjeesuu deemtuu godee naquu deemtu kan hin Gote maali naqaa miti hin ajjeesu maaluma ajjeese rabbiin godera na gaafata. Asi dhiiftee biraa deemta malee. Ati an obboleettiiti jaamitii uka inni irraa deemee jijjiirama qabdaa. Bakka fedhe haa ta'u waan sitti kalee hin qabu fedhe obboleettii ta'ee fedhe dhiisee akka warri keenya nu dhale garuu ni beektamu akka. Ni beekta jaalattee akkana dirqamaa si beeksisa. Warruma keenya sanuu hin beeku. Ni beekta. Jaalatteetii miti laa dirqamaa si barsiisa. Amma bakka Yusuf jiru nageessi kee. Bakka Yusuf jiru yaa faayoo lafti tun asii miti. Laal mishaara yaameetiin dhaqaa. Yoo bakka lafa deeman taate suuta deeman nageessita galgala irratti aduun gaggeessa. Ilmoo isa dhiiseetiin deemu. Akka feete dikaalaan ilmoo jettisaa. Dikaalaan leenjiin. Tun ilmoodha. Ilmoo shan dikaalaan leenjiin. Ninja haatee isuutun. Ilmoo Abdallaa fuutee na jalaan deemtaa sanuu. Intalli Abdallaa jibbite naas jibbisiin jee bar maal taate. Eessa si jibba? Ma dirqamaan na obboleettii eessatti si jibba? An obboleettii ta'eetiin jaartii. Ganama hojii dhalanne jaartiin Abdallaa jaartii Abdallaatti jeetti si dhiisaareen. Alas jaartii Abdallaati. An amma kaalii warri keenyaa ni goota moo hin gootu. Gaafa kaan godhi jeessi dadhabe. Arrallee sanuma liinaan hin jijjiiramne. Liinaa taa kanatti jijjiirama fiddaa'e. Gaafa Abdallaa mana kana dhufe dhiisi hammaan tana maalirraa walitti ijaa ollaa humte. Yusuf manaa fayyu. Gaafa Yusuf fayye. Anaa beeka. Ani ammallee garteemi sanuma. Sanii miti ammaan tana Yusuf bakka jiru yoo nageessitu. Mee'us akkamittiin deemee si geesse dheengaddaan dhalee ilmoo bishaan taliila guyyaa sadii tana mana dhiisee eessattiin si jala deema kun akka ta'e dhiisii keenya jala deemu Yusuf nagarsiisa. Yusuf bar nama guddaadha. Yusuf nama guddaadha bari obbolee ukkaamamee sabaa keetti waa meeqa ta'e. Sababaa iddoo irratti kan jala deemee laaleetiin hin barbu fe'anii. Dhuga sababaa kiyyaa waa meeqa ta'u jira. Duuba maal rakkoo qaboo hatee na jala deemtee nagarsiifte. Akka meeqa ta'u jira. Duuba maal oo na deemtee nagarsiifte. Akkam jeetiin sammuun si yaaddu ala bahii gisee naan jettu du'iitu waaf lubbuu ta'e kan naan jechuu kan akka Yusufiin akkaan hogguus dhalee dhufe hin garteemi. Gabbee dhiiga dhalaa san facaafachaa niin barbaada deeme. Deem barbaade ammaas ka'e. Amma immoo garuu gaa. Ayyee amma waadaana naqeeti dhageessiifi nima aaddii rabbiina naqee yoon miidhamees yoon hidhamees yoon jiraadhees akka ilmoo ta'e biraa qilleensa gadi hin baanee je'ee waadaa rabbiina naqee na biraa kute. Amma mubaarak bakka jiru ni beekaa miti. Mubaarak hin tuqunarra damani. Haana jala deemu mubaarak naa adda mubaarak garteemi as taa'aa asii lallabaa oolu. Hai maaliif? Halas asii lallabaa oolu mubaarak keessa. Bar Yusufiin baasuu deemaa. Niin beeka mubaarak si jala gadi hin dhiisuun jee bar. Tuuba akkamiin Yusuf baasareen? Narraa ajjeestaree. Ati na jala deemtu mubaarak na jala deemu akkamiin Yusuf kan harka adda ijjimee? Yusuf akka itti argattumu namaan sii godha. Nama kam? Nama sanne isii fuudhii tumi jettee ni natti ergu deemta anillee namatti na goote. Halas anilleen akkasumatti mubaarak keessa jalan amannee anilleen si jala deemu Yusuf jettee mushwaara fuutee ilmaan kiyyara na dabamsiisuu deemta. Ilmaan irraa si dabamsiisuu na jala ka'ii deemu. Baranga Yusuf deemu siin anga Yusuf fayyee mana kana dhufu Abdallaa bitti waa takka hin balleessu. Namaan si godha halas. Akkama nama na goote ani namatti na goote yamanu siin jottu hin jiru. Halas gaa wali nama nulachuutu. Namni lafa wal shakke muka wajjin koruu jaan. Mubaarak ittu qaama na jala kaayi waa takka hin balleessu. An ilmoo daa'ima si jala hin kaayu faayo ilmoo abbaa jibbitee na jala kaayi hin dhaqqabuuti. Deem. Anam akka Yusuf sabaa keetti ta'ee garaa na nyaatu jirsaniifiin dawaadhaas fidadhee dhufe ka Yusuf hin farniin beeka namaan si godha yaa faayo. Naman fadhu ani ni sodaadhai mubaarak na jala kaayi. Anis ilmoo keessa jala kaa'uun hin sodaadhaa lubbuu isaa taphachuu. Yaa intal nutti wanni ta'an olini mataan nyaatiin amma nam takka naa godhi kaa. Nama tokko nama siifin godha akkasitti wal taana. Laan nama naan godhini takkiin ati baatoo fadhu diraadhaa suuta na jala deemu makiinaa siyaa. Numaa lubbuuti yafarrameetiin si jala deema. Hayyee mubaarak naa godhi. Mubaarak iyyaa si jala noofu namaan si godha. Duubatti qaaliin siin jee maaliif hin goone? Nudachuutti wal shakkinee jirraami. Duuba wal shakkine mubaarak xiqqaadha umaa umuloo dhuu mubaarak waa takka godhu. Hanga Yusufoo mubaarakiin waa takka mana kana keessaan balleessu. Galatoon. Bakka Yusuf duraan geessu mubaarak amma. Laa siin geessu. Hayyee nama kam naa goota? Nama naa sii godha. Yaami hayyee nama amma Yusuf bira na geessu. Kalaas namni ni jira niin fida biraan si geessa. Nama sanoo boodina garagalchitoo. Namni si garangalu. Akkamitti? Nama si garangalle gartaani kaniin amantii irraa qabu kaniin abdii irraa qabuun si godha fuudheeti bakka Yusuf jiru si geessa.
Ati fi mubaarakummaan tokko keessaa na jala deemte An akkamittiin si jala deema? Ati amma dubbitan anummaan tun maaliif hin icciti baasa Yusufuma bira na geessite oomaan rakkoo qaba. Yusuf bira siin geessa. Abdii tamsirraa qabaadheetiin amantii tamsirraa qabaadhee baalxoo uffadhee si jala deema osoo siin dhabamsiisanaan jechu jirtu. Siin dhabamsiisu hanga Yusuf fayyuu siin jeebar. Namni lafa wal shakke muka wajjin koruu. Saniifuu bakka Yusuf jiru nan garsiif ture. Bakka Yusuf jiru namaan sii godha. Hin fedhu namni sanni sodaadha osoo Yusuf biraan nan geenye waan godhoo. Akkuma ati kasi sodaatu sanittiin anis lubbuu ilmootii yaa sodaadha. Hayyaan mubaarakumaan na geessu taakkan taate. Hayyagaa sin geessu yoon an namnummaan an sii godhe san si geesse malee mubaarak si geessu sin jiru aniin ilmoo mana dhiisee si jala deemuus. Hayyee nama san amma naa yaami kunaana boru ganama Yusuf bira dhaqaaye. Nama san garteemi waadaa naqeetii ijatee duratti yoo sodaatte garteemi akkasi si jala deemee akkasittiin dhiyaanne sirraa mitira meeqa fagaatee deemee asi geessu yoo sodaa namaa qabaatte. An guyyaa takka na geessinaan ifi buganaa jala hin deema. Kala mubaarakiitu Yusuf bira na geessatte. Maal rakkoo qaboo na geessi. Maali umma? Maali? Mubaarak Yusuf bira na ni geessita. Eeyi. Kophee kaayyadhu na geessitaame. Ummaa dheegi. Bakka Yusuf jiru ni beektaame. Waan akkasin godhu qarshii siifin kannaa waa hunda siifin bitayyee. Akkin jeetu. Waan akkasin godhu. Dhagee waan ummaan teessin jette ana boonte dhagee. Waan aboonte jettu dhageesse. Waan aboon isaa joo dhageesse. Waan aboonte waa kana. Kana si godha. Okkate qarshii siifin kannaa. Ati duraanuu an si jala amma qabadhu feetullee qabadhu feetullee. Bakka Yusuf jiru hin dhageesse fi hin darame. Ulaa tana si jala gadi hin boomu jala. Na jala baatee bakka Yusuf jiru hin dhageessitaame. Namaan si godha malee an ilmoon si jala hin deemtu. Ni deema na jala waan hunda bitaa mubaarak. Muka hojii kor waan feete bitii feetu dhiisi waan takka. Ajaa'ibuma akka. Ajaa'iba maaltu fide naafi mubaarak amma deemna. Mubaarak kophee tante kaayyadhu kee bakka Yusuf jiru hin dhageesse. Mucaa gadhiisi mucaa naana jala deemu. Obbali ilmoon si jala hin deemtu. Gattaa'e bilaash marrimaaniif ittiin kaasii yaa qaalli. Marrimaaniif jinniin beeku ilmoo gallakkisa. Hootol deebii gattaa'e. Gattaa'e yaaboo jiru tanteetitti taphatini gattaa'e. Faayo ilmoo gallakkisan ilmoo narraa ajjeesu deemu. Ilmoo hin ajjeesu gattaa'e. Mubaarak kootu na jala. Kootu ol deebisi. Faayo ilmoo ol deebisi. Ilmoo maaliin gaddeemsaa mi deemtu?